Yeroo baay'ee uummanni keenya Itoophiyaa yeroo biyya keessa jirru maal jedhu seetan biyya Arabaa hoo deemanii waan adda addaan tuutafaa nyaatu simbira fa'aa nyaatu jedhu. Waan narra ga'e tokko isinitti argisiisuu deema. Anillee hin nyaanne garuu isinittin argisiisa. Isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kootii nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii jirtu fayyaadhaan nagaadha obboleettiin teessanii baga nagaan eegamtanii yeroo kana geessanii. Egaa nyaata tokko maali akka ta'e hin beeku raacha ta'uu waasaa sana hin beeku warroonni beektan koomentii jalatti naa himuu dandeessu. Garuu raacha miti. Dhugaa waaqayyoo namsee qabdi jechaadha. Namsee qabdi yeroon bishaan itti gadi lakkisu keessatti wixxir jette peestaala keessanii. Innaa isinitti argisiisa viidiyoo isaa jechaadha. Laayik sheer godhaan isiniin jedha. Warroonni haaraa mana koo dhuftan immoo maamila koo ta'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha. Baay'ee isin kabaja hordoftoota kiyyaa. Mee viidiyoo kanan isin argisiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf ani biyya ormaa kana keessatti waan baay'een arga. Keessattuu biyya ormaa waan nyaatonni isaanii kireep kan jedhamu tokko wanta kanarraa hojjetama. Kireep warri ta'e nyaatanirree of eeggadhaa hin nyaatinaa isiniin jedha. Tokkos maalidhaa kinolaa hin argitu miti ilaalaa kinolaala wanta kana jechaadha. Kuni maa inni raacha bara. Raachuma fakkaata namsee qabaan waasaa sana hin beeku. Wanyuushi immoo nama waraante akka ishiin nama waraantu arga. Yoona inxiraawoo tanan akkanaan jiru jechaadha. Keessa isaati kan nyaatamu. Dhugaa waaqayyo kana ofii kiyyaafan viidiyoo waraabe. Sareetu na jalaa dutaa viidiyoo isaa dhanyuu isaa saayilentii qabe malee jechaadha. Argitu miti harkuma kiyya kanaan hin qabe. Innaa sareen jalaa dutaan viidiyoo isaa cufe malee wanta baay'ee suruu nama jedhu jechaadha. Nyaanni isaanii ijoollee hundi isaa nyaata qulqulluu miti. Kun amma fakkeenyaaf akka kunoo raacha taate maal jedhama hin beeku ani nyuu keessa deemarree waasa sana hin beeku ani biyya beekuu dandeessu isinii ani garuu hin beeku isinii jedha. Wanti kun lubbuu qaba ture yeroo fidanii dhufanii kan bishaan keessaa fidee dhufe bishaani jedhee ani waasaa sana hin beeku. Yeroon arguuf baay'ee rifadhe garuu keessa isaati kan hin nyaate jechaadha mucaanii. Affeelanii waaratanii otoo lubbuun keessa jirtuuti yaay otoo lubbuun keessa jirtu bishaan keessa buusee bishaan itti gadi naqan immoo yaadan viidiyoo waraabu godhe hin hojjennee fi garuu viidiyoodhuma waraabuudhaa godhe seenee jechaadha. Waan akkanaa kana fa'aa jira ijoollee raammoo fa'aa kan nyaatan kireem kan jedhamu isaan hin nyaatinaa dhugaa waaqayyoo ijoolleen keenya jechaadha. Kireep isa jedhan jechaadha. Eenyu isaa suura kaasee isin ergaa isinitti argisiise kun olaala akkanatti affeellama. Jirtuudhuma ishee akkanatti affeellamaa akkaataa affeelanii waaratanii nyaatu keessa jechaadha. Inni kun kan argaa jirtan kun isadha. Tokkorree gara naanillee qurxummiidha. Qurxummiin irree rakkoo hin qabu. Ani qurxummii si nyaadhu kinoo kana fakkaatti maalidha mee amma kun raacha miti. Waasaan hin beeku waan sanaa galuu didee hordoftoota kiyya baay'ee sururfamee bara. Surururruneedha waan masaa wallaale. Waggaa ishiin bishaan keessaa wixxir jettu namsee natti rakkate ana bara. Bishaan ho'aa keessatti naqee waarratee mucaan lubbuu ishii keessaa baasee jecha gizee tokko na yaadadha simbira beektu maarree yeroo sana baadiyyaan deeme yeroon baadiyyaa deemu ijoollee jaartiitii baadiyyaadha na waame waggaa na waamne halkan deeme mucaashii achi booda peestaala fidinaan jedhe yeroo ani peestaala fideetu itti qabaan waan eenyuutisee ogaanne eenyudhu kiisii keessaa simbira guuree waarrattee peestaalaan itti ganna ani oodhee diyye maal taatee iyyitan naan jedhan maanni takkittiin hin duune beektu biririr jettee achi keessaa jechaadha. Achumarraan waan godhe hin beekuudha ukkaamse saniin booda firiijii keessa kaa'e jechaadha simbiritti. Hunda ishee firiijii keessa kaa'ee irraa gogaa ishee luqqisee waarrateet akkasitti firiijii keessa kaa'e ijoollee marribaan hin qabdu ta'uun beeku ani simbirri waan sanaan beeku jechaadha. Akkasumatti zayitii isaanii kanaan eenyu godhee xaaphasee waarratee biddeen isaanii kana kubisii isaanii kana keessatti darachaafatee waarrateetu lafee ishee ijoollee na bira ta'eela qac godhee toggaanni qacaqacee gurgum godhee nyaata oolu nyaadhu. Achumarraa nani nu Itoophiyaan hin jedheen hin barbaadu taanaan eenyuutti shaanxataa sinii fidee dhufa nu isin bira nyaannu hin jedheen. Si yaada waan sinii ta'u hin beektanii sammuu si hin qaroomtu waan kamittuu ta'u amma kana nyaatte sammuun kee hin qarama naan jedhe eessa geemee qarameen kana nyaachuun gaariidhaa nyaadhu naan jedhe lakkee nyaadhu hin jedheen waan anas hin bira nyaadhu. Kanas ani waasaan beeku haadha gannee beektu haadha gannee ijoolleen baadiyyaa hin beektu ganna kinoo
eenyu keessa seentu mana eenyu qabdirree gubbaa ishii qolli ishii gogogaadha akka raammooti yoggaa namni mataa ishii tuqe tachi seente jechaadha. Ishii faa yeroo baay'ee mucaan kun fidee waarratee affeela. Yeroo affeelee waarratee gubbaa akkamitti nyaata yeroo hin jedhee shunkurtii tumee waarratee yeroo ishii affeelee dhigannetti achi seentu sana gisee qofa yaadatu ijoolleen baadiyyaa yaada. Ishii keessaa baasee waarratee nyaata. Yaay! Anjara kana wajjiniin bullumu kosaan kosoota kan dhugaa waaqayyo isin garuu hin nyaatina. Isa kun daanti jedhan tokkos waan inni irraa hojjetamu otoo argitani. Waan inni irraa hojjetamu dhugaa waaqayyo. Nyaattani garuu ijoolleen keenya jecha hin nyaatinaa rabbiifu. Waan akka ani fakkeenyaaf salaataa minamina nyaadha. Buuphaan daanqoo ta'eetoo buuphaadhuma ta'ee injira tokkos beektu yeroo tokko miidiyaa gubbaa irratti arge jawwee jalaa buuphaa akka buuphaa peledee kana otoo hin taane buuphaa diimaa kana kan fakkaatu jechaadha. Namichi tokko jalaa guura bakka jawwee godhu jechaadha. Jawwee horsiisu. Innaa eegasa isa argee buuphas nyaanneen. Garaa koo qarqa godhee tana dhufu jechaadha. Innaa waan akkanaa kana jira. Agnoo akka tasirurna hidhee jira. Kireep kan jedhu sana hin nyaatinaa daraa keessan. Wanna kanarraa hojjetama. Wanni kun maal akka ta'e hin beeku. Booyyee hin beektu booyyees illee hin nyaattu jedhee yaadonni garuu. Ijoolleen obboloonni keenya islaamarree hin nyaatan isaanii isinis hin nyaattu jedhee yaadu jechaadha. Foon booyyee. Kaan garuu beeysadhaan hin beekan. Innis daanti sanarraa hojjetama natti fakkaate akka argetti kaan amma immoo dhufee koomentii jalatti kijibduudhaan maana ofii kiyyaa arge kan. Kijibduu dhugaa rabbii maa kijibduu naan jettu viidiyoo roon hojjedhu sinan taazzabe garuu dhugaa waaqayyo jechaadha. Innaa akkasii isiniin jedha baay'ee sin jaalladha baay'een sin kabajaa waan akkanaa kana jira. Nama narrabsinaa isiniin jedha dhugaa isiniin jaalladha yoon balleesseeyyuu alamii bara akkasii akkanaa beekate dubbadhu akkana jedhaa malee kijibduu maalxishee hin jedhina. Okay. Ani waan dhageef waan arge tokko irrattan viidiyoo hojjedha malee akkasumaan nama garaa ga'uudhaaf miti miidiyaa boruun irraa gala ishii akkasii isiniin jedha viiyuu meeqa argadde birrii meeqa irraa argadhaafani kaanan sobu kijibduu naan jettan. Ani immoo dhugaa rabbii dhugaa roon dubbadhu keessatti yeroo namni kijibduu naan jedhe baay'ee natti dhaga'ama. Kan na jaallatu garuu akkasiin jedhu isiniin jedha waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Kana fakkaata egaa hojjaan kiyyaarraa kun akkana fakkaata kana hojjedhe ani nyaanne isiniin jedheera nyaatte immoo hin jedhina. Like share godhaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja waan na dhaggeeffattaniif hedduutu akka galatoomaa. Yeroo gaarii naaf qabaadha shamarran koo baay'ee sin jaalladhu warroonni dhiiras yaada qabdan immoo koomentii jala naa kaa'aa. Baay'ee turtii gaarii naaf qabaadha. Ciao. Bye.